Oro Sporting Media Shiftsani. Subscribe, like, share gochuun dagatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan fayyaa keessanii hordoftoonni Oro Ispoortii akkasuma ilmaan Oromoo hunda keessanuu nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha. Egaa akkuma barumsa keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Akkuma eegalleen itti fufnee jira. Har'ammoo warroonni moobaayila smartphone fayyadamtan hundi keessanuu jechuudha. Keessafuu moobaayila androidii warri fayyadamtan waan kana baruun dirqama jechuudha. Dirqama isin irratti ta'a. Maaliif wanni kun waan hedduu takka isin feesisu, waan hedduu takka yoo itti fayyadamuu feetanis wanni kun warroota faamilii fi maatiin ijoollee fiitiin ittiin eeydu faadaa. Akkasuma waan namni tokko isin godhuu danda'u waan kana ofirraa baruun dirqama waan kana isin barsiisa. Duraan dursitanii warri YouTube keessa subscribe godhu YouTube keessan keessa seenaati. YouTube Oro Ispoortii ja'aatiiti irra barreessaadha. YouTubein kun YouTube chaanaalii haarawaa, chaanaalii kana gaa waa hedduu isiniif qabatee waa hedduu isin barsiisuudhaaf qophaa'ee isin barsiisuu eegaleeti jira. Subscribe godhaati ijoollee nama hin beekne hundaaf share godhaatiti nama waa irraa baratu. Oro Ispoortii ja'a bifa tanaan irratti barreessaadha. San booda YouTube keessan keessa hogguu isin fide Oro Ispoortiin isa kana. Oro Ispoortii isa ijoo kana gaa irratti xuyixanii viidiyoota nan gadhiisee jira. As jala viidiyoota abbaa shammoo akkasii jira. Viidiyoota kanneen laalaatiti waan adda addaa waan babbareedaatu irra jira. Laalaati irraa baradhaan isiniin jaa. Subscribe barreeffama diimaa kana yeroo takka guutuutan subscribe gootanii jirtanii san booda viidiyoo nan gadhiisu akka dafee isin gahuuf maastaawoqiyaan beeksisni akka miseejitti akka isiniif dhufuuf mallattoo bilbilaa tana yeroo takka tuuxanii jechuudha. Egaa galatoomaadha. Mee barumsa keenya kan guyyaa irratti haa deemnu. Egaa obsaan steepii qaba. Obsaan na hordofaadhaan isiniin jaa. Duraan dursanii Google Chrome keessan keessa seentanii Google Chrome keessan keessa erga seentan booda maal jettanii irra barreessitanii Google gubbatti mobile tracker free jettanii irratti barreessitanii jechuudha. Mobile tracker jettanii illee irra barreessan isiniif fida. Mobile tracker mee search mallattoo joonni tuuxanii jala kana san booda jala gaduu deemtanii websaayitiin isaa isa kana websaayitiin isaa sirriini isa kana jala yeroo takkan seentanii fakkeenyaaf moobaayilii an irratti godhutti jiru kuni jechuudha. Moobaayila naman haak godhu deemu yookaan nama moobaayila nama sanii hatuu deemuuti jechuudha. Moobaayila sana irraa fudhataa yeroo daqiiqaa 5 waan sitti fudhanne keessatti waan kana godhuu dandeessa. Laali daawunlood goota soofteerii kana daawunlood ka jiru irratti ni tuuta daawunlood eeffasiin jiru godoo keessa deemte ammas daawunlood yeroo lammaffaatiif irratti tuuta. Egaa ogguu irratti tuuxee bifa tanaan si dhufa as bakka banaa lamaan ta'e irratti raayit gootee san booda daawunlood ka jiru irratti goota. Egaa daawunloodiin akkuma qaxxitume isin eegalaa jechuudha. Daawunloodiin ogguu eegale daawunlood as keessa seenaa ilaallume. Daawunloodiin deemu jira. Haga inni dhumu obsaan eeguu qabna. Egaa daawunloodiin keenya dhumee jira. Appilikeeshinii hedduu xiqqaadha. Daawunloodiin erga dhumee booda appilikeeshinii irratti yeroo takka ni cuqaastanii yeroo takka erga cuqaaftan booda appilikeeshinichi maqaa qayyeratee dhufe Wi-Fi jee dhufe maqaan isaa mobile trackeridha. Wi-Fi jee dhufa install gootanii install haga dhumuun eeydanii. Egaa ogguu installiin bifa tanaan isinii dhume open ka jiru irratti yeroo takka ni cuqaastan appilikeeshinichi wal security isaa asirratti dhufaan irraa ni dubbistanii kana feetan booda accept gootanii accept gootan akkaawuntii isaa haga gisee yeroo takka create godhatanii maal gootanii create an account yoo tokkoffaa gubbarraa kana yeroo takka irratti cuqaastanii san booda bifa tanaan sii fidaa. Ati maal godhuu qabdaa wantoota as gubbaa kana hunda on godhuu qabdaa jechuudha. Kun yeroo 8 permission is gaafata hunda permission isaa okay godhuu qabdaa jechuudha. Moobaayila kana waa'ee moobaayila kana keessaa guutuu akkasii fiduudhaaf dirqama wantoota asirraa kana hunda banuu qabdanii active gootaa kanallee bifa tanaan sii fida. Hunda isaa active gootanii ni bantanii as jala akkatti yoo sii fides
wifi kayyoo kana ni bantaa allahu kayyoo goota nagaa si fide hono as jalaan hunda banuun dirqamaa jechuudha ogu si fide kunis okay goota accessibility hankee keessa accessibility ogu si galchee san booda jala gadhiin security service kana on goota mobaayilaa kana gubbattee jechuudha. Namni akkana isin godhu hantaadhaan amma waan kana godhaa nama godhaa jechuu yoo osoo hin taane waan kana kan isin barsiisu jiruuf waan nama godhuu danda'u baratuun gaariidha garuu ittiin wanni hin godhina warri faamilii ilmaan faa qabdan itti fayyadamanii ijoollee teessan silaa waan hamtuu irratti yaaduuf osoo hin taane waan balabalarraa eeguudhaa fi bifa tanaan gaa wantoota kana guutuu open goona. Egaa bifa tanaan open gootee erga fixxee booda yaa'u data usage data kana yoo feetanii bantaa yoo feetes yoo dhiftellee rakkoon qabu kun akka achi gubbarratti data gana feetame jee mobaayila kan keessatti si baasudha yaani rakkoon qabu isa kana yoo dhiifnelleedha. Mee isa bannuus uumamtiif duubaa deebinu isa adiifnu bakka hanga olii sanbannaan gahaadha kana dhiiftanii uumamti gadoo dabarteetuma next kayyoo irratti cuqaastaa nextii booda maal si gaafata appilikeeshinichi kuni imeela si gaafata jechuudha. Imeela dirqama imeela qabaatu qabda ati appilikeeshina kana seenuudhaaf imeela si gaafata imeela kan kee itti barreessita yeroo takka imeela qabdu jechuudha itti barreessita. Fakkeenyaaf ani imeela kiyyeettaa barreessume imeela kiyyeen itti barreessu jira isinis bakka imeela yosan irratti imeela keessan itti barreessitanii jechuudha. Hono okkeettaan imeela itti barreessitee fixxee passwordii si gaafata passwordii goota jechuudha kan ittiin seentu passwordii godhetti godhatta passwordii imeelaa osoo hin taane passwordii feetee asirratti godhatta imeelan kee fettanii booda passwordii feete asirratti create goota jechuudha passwordii feete. Ifa irratti barreessitee obsaan caqasaadha steepii qaba hedduu takka waan feesisaa takka waan namni ifirraa beeku hundoo appilikeeshinichi kun appilikeeshinicha kana yoo koodii isaan beekne bifa itti namni ifirraa baasuu hin beekne haga mobaayila hankee riistoor gootutti mobaayila hankee keessaa appilikeeshinii kun hin bahu jechuudha. Namni yoo takka mobaayila hankee irratti godhe koodii inni ittiin bahu san yoo hin beekne mobaayila hankee gubbaa haquu hin dandeessu. Seetingii keessatti akka feete gootee haquu hin dandeessu hin garsiisa. Tartiibaan eegi fakkeenyaaf paaswordii bifa tanaan ergeetti. Itti godhattee paaswordii haarawaa itti godhatte booda maal godhuu qabda hunoo bakka tanatti raayit godhuu qabda jechuudha. Okay godhuu qabda agree jetteeni san booda continue goota. Haga continue gootu sa'aan banuu jiru tana qofa koodii naa himaa appilikeeshinichi kuni fakkeenyaaf amma hunoo wantoonni kun hundi waan reefu banee kana kanarratti ni dalagaa naan jiru jira. Bakka akkatti finnee booda maal godhuu qabna save qofa goona jechuudha. Bifa tanaan finnee taanaan save goonaa san booda asirraa kana yoo feetanii bantanii fi feetanis hin dhiiftanii bantanii fi hunda gootanis waan hunda eeguudhaaf gaariidha. Seefa irratti goota paaswordii isaa akkamitti akka appilikeeshina kana mobaayila kana keessaa hayitu ammas itti himaa jechuudha. Akkamitti hayitaa appilikeeshina kana haquudhaaf urjii takka 2 3 4 urjii godhiititi dawwalii mana telefoonaa keessaa akkasumalee appilikeeshinichi kun mobaayila kana gubbaa hin badu jechuudha. Mee amma mobaayila kiyya gubbatti as dabree isin garsiisu kun amma mobaayila naman hateessanii fakkeenyaaf amma mobaayila kiyya irratti haa isin garsiisu hunoo na hordofaadha mobaayila kiyya irratti isin garsiisa. Fakkeenyaaf amma mobaayila kiyya giseen fudhadhee jee akkaawuntiin itti mobaayila san gubbatti baneeniin fida appilikeeshinichi sun mobaayila san gubbaa haqamee jira hin mul'atu. Ijaanii nagaru abbaan fedhe mobaayila san gubbatti hunoo fakkeenyaaf amma weebsaayitii san keessaa akkuma kaanitti Google Chrome seenee ta'uun mobile tracker irratti barreessaa jechuudha. Na caqasaa akkamittiin akka seenee amma mobaayila san akkas godhee namaa kenneetiin jira abbaadhaa deebisee abbaan ifirratti argu mobaayila isaa keessa illee jiru fudhatee qotee. Amma maalin godhaa loogiin kajoo kan jala gadoo deemee mobile tracker irratti wanni godheen jala gadoo deemee seenaa imeela reefuu achirratti itti create godhe san imeela fi paaswordii reefuu mobaayila san gubbatti naqeensaniin ammas gubba naqa mobaayila kana gubbatti appilikeeshinicha san gadoo daawuloo godhuun nan feesisu. Maaliif jennaan weebsaayituma keessaaniin hordofaa jechuudha. Hunoo imeela fi wanni reefuu achirratti mobaayila san gubbatti itti naqeen asirratti itti naqa naqaqasaadha. Ifama paaswordii tokko godheeti
hedduu waan barbaachisaa waan ofirraa baruu qabdan takka hunoo hogguu itti naqe haja waan moobaayila san keessaa hunda isaa naaf fidee jira jechuudha. Waan moobaayila san keessaa hunda naaf fidee jira jechuudha. Akkasuma moobaayila kanarratti amma moobaayila san akkam fedhettiin hoogganuu danda'a jechuudha. Moobaayila nama sanii san inni ofirraa hin beeynetti maal tokko na godhaa hin beeynetiin akka fedhetti isa hoogganuu danda'a jechuudha. Akkamittiin isa hooggan na hordofaa hunoo isin agarsiisa. Fakkeenyaaf moobaayila kana laal onlaayinarra jira baatirii chaarjera parsantii 14 qaba. Waa'ee isaa guutuu amma ganaa footota sii banaa ganaa amma waan moobaayila san gubbatti amma waan hin godheef ganaa moobaayila san dhaamsisaa guutuu guuree naa fidaa jechuudha. Eegif nama dalagu waan adda addaa godhuu danda'a. Hunoo laalii SMS godhuu dandeessanii asirraa SMS ilaaluu dandeessaa. Waan inni nama telefoonaan haasa'ee silkii eenyu wajji haasaa daqiiqaa meeqaasaa nama kana qoratuu dandeessaa. Footoo inni as gubbaa qabu appilikeeshinoota inni as gubbaa qabu. Fi waan bakka wanni hin jiru waan fiite godhuu dandeessa. Nama kana maqaa namaa kan inni as gubbaa qabu hunda ilaaluu dandeessa. Fakkeenyaaf remote controlidha wanni. Remote controlin kunis maal hojjeta? Laali remote controlii fakkeenyaaf amma remote controlii irratti hundahee jira. Hogguun gadoo seenee remote controlii jala gadoo deemnee maal akka jiru ilaallaa jechuudha. Ilaalame fakkeenyaaf remote controlii kana jala seennu activity isaa jala waan jiru laali vibration dansaa hunda qabuun footoo qaba. Footoo qabaa. Vibrate nama san irratti godhuu dandeessaa. Meseejii SMS asiin irratti erguu dandeessaa. Silkii nama saniitiin jechuudha. Nama biraatiifis barreessee erguu dandeessaa. Wi-Fi isaa irratti cufuu dandeessaa. Bakka waan godhuu hin dandeenye hin qabu. Amma moobaayila san harkatti galfattee akka feetetti hoogganuu dandeessa nama sanii jechuudha. Kan inni appilikeeshina san ofirraa haquu hin dandeenyetti jechuudha. Fakkeenyaaf laali akka inni godhu fakkeenyaaf amma suuraa haa kaasume laali. Suuraa frontira kaameeraa frontii kaasee argu kaameeraa fuula dura irratti deebiseetiin suuraa kaasee jaan. Hunoo bifa tanaan suuraa kaasee ilaaluu hin feetaa jee naa fida kaasee jira suuraa. Namni sun yoo moobaayila harkaa qabaatee fayyadamu jiraate akkasuma fuula isaa kaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf eessa akka jiru namni kun beekuudhaaf akkasumas suuraa irratti kaafta. Fakkeenyaaf suuraa fuula duuba deebisee amma haan kaasu kan fuula duuba kan lammaffaa kanaa fuula duuba deebisaa amma fakkeenyaaf ifaa irratti ibsee haan kaasuuf suuraa tana. Flash akkasuma godhaatii ilaalaadha. Waan dhugaatii kanuma akkaasaa riilii waan itti fayyadamee waan dhugaatoo argeen isin barsiisu jira jechuudha. Hunoo bifa tanaan kaasaa fakkeenyaaf haalaaluu amma suuraa taname suuraa amma kaasuu jiru tana as gubbarratti tana kaastana haalaaluu jechuudha. Gizee takka filaashiin kaasee gizee takka filaashiin alaan kaasu hunoo bifa tanaan ergan kaasee booda haalaaluu suuraa tana view godhee view kajoo irratti tuyita suuraa kaafteetuma view kajoo irratti tuyita hunoo dardaree bifa tanaan suuraa asirra kaaftee siifida. Egaa hordoftoota keenya obsaan na caqasaatii waan guddaa irraa barattan jechuudha. Fakkeenyaaf sii kajoo ilaala xiqqooma mul'ata iskiriinii narraa xiqqaateeti. Sii kajoo isa kanarratti gizee takka tuyita suuraa asirra kaaftan hunda sii na hunoo fakkeenyaaf ilaal laaptooppii kana kaasee jechuun moobaayila reefu harkaa qabadheeti. Hunoo waan fuula duree jiru isa kana kaasee fuula duraa reefu kaasee sana hunoo isa kana kaameeraa ofitti garagalchee kaasee yoomee maal na kaasee jira reefu silkii harkaan qaba ture akka inni na kaasee suuraa tiyya ni ilaalla hunoo ana kaasee jechuudha. Akkanumatti si kaasuu danda'a appilikeeshinii jechuun bakka fedhan jiran akkasitti kaasuu danda'a. Hattaa sagalee moobaayila san gubbaa namni haasa'u jiru as gubba irratti riikardii itti bantee hunoo asuma jala jira riikardii itti bantee sagalee waraabuu dandeessaa jechuudha. Nama sana as waan birallee godhuu dandeessaa. Akka feetetti nama kana hoogganuu dandeessaa jechuudha harka galfattee sa'aataan. Namninis akkana isin godhaa. Kanaafuu waan akkanaa kana barachuun hedduu takka waan barbaachisaadha. Waan akkanaa kana ifirraa eegaan isiniin jaa. Fakkeenyaaf laal amma appilikeeshina irratti cufaama. Nama kana appilikeeshina Imo yookaan WhatsApp yookaan Facebook isaa messenjera isaa akka inni fayyadamne irratti godha. Laal hordofaadha appilikeeshin kan jala deemta. Achi gubbaa irratti eeffatu ite booda appilikeeshina jala deemte hunoo appilikeeshinichi kun sa'a meeqatti haa cufamu sa'a meeqatti haa banamu jaa. Sa'aan irratti cufamu fakkeenyaaf sa'a 00 irraan godhaa hundaa'u hordofaa yeroo takka dhiifama. Sa'a 23 sagandii 59 jechuun sa'a 24 irratti cufamaa jechuudha.
appilikeeshinicha mee application has been blocked kajoo kana afaan oromootiin irratti barreessa. Hogginni achi appilikeeshinaan hin seena jee gattu kee appilikeeshinichi kun hin hojjetu jee akka afaan oromootiin miseejiin achirratti bahuuf jechuudhaan isa godhaa na hordofaa laalaadha. Waan isarratti godhu jiru ani fayyadamuu hin dandeessu jeetin irratti barreessa no fayyadamuu hin dandeessu jaa fayyadamuu hin dandeessu jee niitiin jira jechuudha nama kanaani seefaa godhu sa'a akkana irratti haa cufamu sa'a akkana irratti haa banamuun jeeni ammaan tana kun sa'aan godhe fakkeenyaaf sa'a inni itti banamume sa'a 00 irraa godhu maaliif jennaan bakka sa'aan appilikeeshinii as eegaletti akka achirraa cufamu jechuudha haga sa'aan 23 geessu sa'a 23 oggee jee ni banama ammas sa'a 23 sa'a 24 jennaan cufamee jechuudha irratti ammallee haga sa'a takka sa'aan duwwaa irraa eegalte waan ta'eef sa'a 24 akkasitti cufama fakkeenyaaf ammallee appilikeeshinii biraa irratti haa cufuufe appilikeeshinii biraa irratti haa cufu nama imoo cufeetiin jira. Achi keessa imoo fi feesbuuk irratti cufeetiin jira na hordofaa isiniin agarsiisa. Ilaalee hunooti bilookii jala deebi'ee mee isin agarsiisu no feesbuukaa fi imoo feesbuukiin isaa 12 daqiiqaa 25tti jaame upgrade haa godhu haan sa'a tana irraa haaromsu sa'a takka sa'a duwwaratti haan deebisu asiinis duwwaratti haan deebisus daqiiqallee sammootaa seef haa godhume sa'aan duwwaadha amma sa'a duwwaa innaan bakka ni dalaga seefin godha. Fayyadamuu hin dandeessu jettee asirratti irra barreessa. Fakkeenyaaf appilikeeshina mataatti jechuudha yaada feete irra barreessee kan nuuf dandeessaa hunoo blocked ta'ee jira jechuudha. Nama san biraa blocked ta'ee jira. Nama kana appilikeeshina imoo fi feesbuuk akka hin fayyadamne godheetiin jira. Mee mobaayila isa sanii harka fuudhee irratti deebi'ee ilaalu na hordofaadha. Mobaayila san fuudheetiin mee irratti deebi'ee isin agarsiisa hunooti. Mee mobaayila sanaa fidu hunoo mobaayilli bifa tanaan dhufee jira. Egaa hordoftoota keenya appilikeeshina kana hedduu akka jaalattan abdiin qaba. Fakkeenyaaf bilook na godhee jira bilook godheetiin jira nama kana mee haa fayyadamu gaa inni appilikeeshinichi hin jiru as gubbarra ilaalaa no appilikeeshiniin hin jiru mee haa feesbuuka isaa seenu maal jaan no laal fayyadamuu hin dandeessu jaan akka fedhe godhee feesbuuka isaa daleessisuu hin danda'u namni kun. Akka fedhe godhee daleessisuu hin danda'u cufamee jira jechuudha feesbuukni isaa irra haa godhee jira jechuudha namni kun. Sa'aa ofiin fedhe hogganee sa'aa ofiin fedhe hidhaa jalaa isa baasaa jechuudha. Namni akkatti isin hogganuu danda'a garuu faamiliin iimoollee olaaluu feete iimoolleen akkasuma jaa faamiliin warri ilmaan qabu ilmaanii fi sa'aa akkanaa akka fayyadamanii sa'aa akkanaa akka hin fayyadamneef sooftiweerii kana akka karaa isaan hin beekneen irratti mobaayila isaanii irra godhee jechuudha. Ijoollee isaanii ittiin eeguudhaaf appilikeeshinoota akka feesbuukaaf maalee kan akka hin fayyadamne yoo isaan buufatanii mobaayila gubbatti fayyadaman appilikeeshinoota adda addaa akka hin fayyadamne irratti cufuu appilikeeshinicha akkana fayyadamuu dandeessu fa'aa itti afaan feeteen afaanuma sitti toleen irra barreessee akka hin daleenne mobaayila isaanii irratti gochuu dandeessanii hunoo fakkeenya amni appilikeeshina kana jala seenee sitingi jala seenee hunoo bakka appilikeeshina namni ittiif jala haquun jala seenee mee irraa ofirraa haqu appilikeeshina kana mee sitingi jalum seenuu maqaan isaa waayifaayi hajoo sanii gaa'ii irratti handa'ume irratti godhutte bifa tanaan sii fidaa jechuudha ofirraa haquun ni dandeessaame appilikeeshina kana uninstall gootame ni naqeetta haqe hunoo paaswordii si gaafata wanta akka godhuu hin dandeessu qaxxitama keessaaf dubas deebisa laal irratti deebitu sanuma paasworduma si gaafata bahuu hin dandeessu akkamitti ofirraa heeta appilikeeshina kana koodii reefuu san koodii gisa dur akkaawuntii asirratti bannuun saniin ala as keessaa baasuu hin dandeessu jechuudha appilikeeshina kanaa jechuudha koodii san qofa baasa koodii san yoon beekne namni abbaan fedhee ofirraa baasuu hin danda'u appilikeeshinicha kana naqamu keessa isi foormaat godhu dirqama mobaayila kan kee kanaafuu mee koodii san hin alaallu koodiin sun maal jennaan urjii takka 2 3 4 urjiidha jechuudha sanboodaa ni dawwalta hogguu dawwaltee qaxxitaa appilikeeshinuma keessa si galcha appilikeeshinicha dhokate sana jechuudha hogguu as keessa si galche maal godhuu qabdaa ofirraa cufuudhaaf hunoo appilikeeshinichi isa reefuu sanii maal godhuu qabdaa tuqaa sadeen achi gubbaraa sana gootu ta'e uninstall asirraan gootaa jechuudha uninstall goonaan okay taanii haquuni feetaa jechuun jaa mobaayila kana yes okay gooteen appilikeeshinicha kana ofirraa heeyxee jirtaa jechuudha. DBA
namni si qorata si hordofuu hin danda'u waan ati ilaaltu si godhuu hin danda'u noo Facebook kan kee banamee jira ni dalagaa akkasuma hundi keessan wanni Imoonis akkasumatti si banamtee jirti ni hojjettee jechuudha ammaan tana noo Imoo irratti illee tuyitee ilaaltee Imoon si hojjetee jira. Egaa hordoftoota keenya appilikeeshinicha kana akka jaalattan abdiin qaba. Viidiyoo kana subscribe, like, share gochuu hin dagatinaadha. Saayibboottan keessan waan akkanaan beeknu hundaan share godhaa waan kana fayyadamaa jiranii waan turtaniif galatoomaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.